السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربين وجاك عن نجاي هندا كينيا ولت نقابل وجارات النجان نجاي فارون كرب بيتيجوا بربادا إسات أنسى وجانا الرا ويا سينا جدان أكبيتيتي دلعة مفي ويا أبدي هجريتيف حواسني وان سافتاو موتوما سافتاو سجلك النفي نجانا الدانجلاجر وجت واو نجانا الدجالية ترى وامر الرنا ما جاب سيسو فلنا نراكون فلنا دوران بيجكين نكسة بيكم ترى وانا الدغور كيسة وانتو تمراسو سنيكاسة قام ميدمان رتير ماچو قام ميدمان غتي سجلين أبدو بيكه سجلين نما توكو موتوما مرتسو أكدن ديسو هبته بيكه رتير ماچو كنا تو سأجاب سيسا inni lammaffaan dhukkubsataadha. Dhukkubsataa deemuu hin dandeenye. Kan namni sireedhaan deemuun, kan namni lafarra dhiibu. Dhukkubsataan kun yeroo sagaleen kiyyawaa murteessiti. Ani dhibee kanaan du'uudhaaf qophii miti. Sagalee kiyyaan mootummaa kiyya ijaaradha jedhee yeroo inni deemaa ture asirratti arginaa jechaadha. Kun waan duraan hin baratamin yoo waan duraan hedduu أكنا لو كناتي إمبراطمين كيسا إستوكو إني لما إني تانو دوبرتوتا دوم سرجران كيوكاو كاليسا كان ديتة كان أرديسة يرو دائما تكاسم فوداني أكاسيتي غما بوبا يسيك أبتاني بوتا فيلنا جيسر أرجاجرا أكاسرات داوانة تيجا فيلنو كون فيلنو هيري إفي حواسني كنا إتي مرتفع تووسا فلانو حواسني كنا ركو في إتي فرط تووسا فلانو حواسني كنا جزيرة ما بيجتينيا أكا تفوف كان دراني أكا رفوف موتوما نساف موتوما في جار أكا أرغتوف حواسني هنگمتا كدمك سجلي في تيبغتي كنا كان جرو أسرة ترغتها جتشار كنافو أسرة أما سواني سجالة تيسو حواسني يرو dhukkubsataa kanaaf taraa kennan fakkeenyaaf hiriiraan dhaabbata waan ta'eef ba'ootatti filatamu kun hedduu hawaasni waan irra baay'atuuf hiriiraan dhaabbata hiriiraan dhaabbachuu kanaan dhukkubsataadhaaf dursa yeroo kennamu qaama miidhamaadhaaf dursa yeroo kennamu deessuu dubartii deessuudhaaf yeroo dursi kennamu yeroo argitu waan hedduu nama gammachiisuu fi waan abdii namatti tolu jechuudha. Kun guyyaan irraa guyyaa gammachuu guyyaa tokkummaa guyyaa waloomaa guyyaa mootummaa ifii barbaadu hawaasni keenya itti ijaarate jennee waan seenarratti lafa kaa'amee jecha yookaan immoo waan murteeffamee hojiidhaan lafarratti garree jecha. Kanaaf hawaasni keenya baga gammaddan baga sagalee keessan kennitan sagalee keessan sagalee bu'aa qabu mootummaa isii filattan mootummaa keessan mootummaa jijjiirama kan boordiidhaan yoo filannaadhaan harka keessanii isin achi keessa waan ta'eef itti akka gammaddan abdii isinirraa qabna. Hangammaatiin wajjin turuu keessanii baay'ee galatoomaa isin jenna. Wantoonni kun kana caalaa jijjiiramni akka dhufuuf irratti hojjetamuun baay'ee barbaachisaa isin jenna. Hedduu galatoomaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.